Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii jirtu sinin jecha akkuma argitanii Roozaan isa deemti jechuun keessanii dhoolamu akka nama keenyatti ergattee jechuudha. Oda baasin deemu jirti hadha gara Baalee Roobee deemaatiin jira. Baalee Roobee irraa maal jechuun keessanii dhoolamu Sa'aadaa bira deemaa jira. Sa'aadaa walitti aarreetiin jira gaafa tareetti yaadamteetiin isittuu deeme gana asii deemeetiin yoo kadha qabu taate waa meeqa godhuuf hin deema. Hordoftoota kabajamtoota keenya haga xumuraan afaan turaa kunoo ganama subii ka'ee garuu ganama subii ka'ee isinii waraabuun natti hin tolle. Afaan illee waliin nan deebi'u maastika isaa takka afaaniif hin dhabu waan isin ajaa'ibu. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya haga xumuraan afaan turaa baay'ee takkan isin jaalladha isin kabajaa Sa'aadaa wal bira geene isin deebisa dhaqqabu nyaata galee godhaa yoo hin dhaqqabne alumaa nyaanna kaashiroolle taatu meena hundaaf haga xumuraan afaan turaa isiniin jecha kotta nufaan. Warri Roozaa akkasii Sa'aadaa walloltanii minam jettan nuti hanja tareetannatti waadaa walii guutuu wal biraa deemne malee wal hin dhabnu inshallah ta'e rabbiitiin hin yaadamu wanni wal dhabiisa fenna. Kanaaf hanga xumuraan afaan turaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee takkan isin kabajaa martuma keessanu namattu na bira viidiyoo maalii waraabde naan jaabeetanii namni tokko viidiyoo akka namni waraabu hin jaallatu ni beetanii mire. Kanaafin akkasitti zibi jalaa jedhe akkuma naman arginiin gurraacha isamuun laala naqshaa godhadhee naannatu waan isin ajaa'ibu. Achuma indoon biduu fakkaatti inni na bareeddee sana jettee dhiisee dhugaa rabbii isinii galee na bareeddee bakka addas na jettee akka addaa kanatti hin dhiisee. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya haga xumuraan afaan turaa isin Sa'aadaa maal jeen beetanii uffata godhadhu qophaa'een dheegii dhufaa jiraan jedheeni. Yaa rabbii kiyya maasii kana faayina buutu waan isin ajaa'ibu hirriba keessaallee ka'ee maasii kaa nyaadhaa jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya. Dhugaan biduu fakkaata bataamii natti tolee jira wanti kun dhugaa rabbii akkasii kunoo wallahi karama akkuma tasaa xiqqishuma waraabe kanallee xiqqishuma karaa waraa akkuma tasaa waraabe. Kanaafuu hanga xumuraan afaan turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waga Sa'aadaa biraa walitti deebinutti baay'ee rabbi karaa nagaa si'aa of Roozaa jedhaanii naanjaa oda baasiin deemu jira waan isin ajaa'ibu oda baasii keessa jira. Ammoo osoo dura taa'e sirri waraabaa duratti hin teenne wanni hin taa'e jechuudha. Duubarraan taa'e waraabuun natti hin tolle isin jedha baay'ee bakka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennaa hundi keessanuu akkamiin egaa qabdanii jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee shamaa harka fuunii isin jecha gaafa dhuwa. Daawwitii waraabaa jirra. Inshallah yaadamu kaamaa hordoftoota kabajamtoota kennaa gaafa dhutti hima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota kennaa jirtu dhaganuu jiraattanii warroota amantii biraallee shamaa harka fuunee. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya akka Adaamarraa dhufe osoo gadi hin taa'in huccuu wayina bichaanatti kootii bichaanatti qopheessee ofirraa baasee akkasitti kunoo as baay'ee dhufe nyaata akkuma duraan isin jenna sa'aatti aartee deemte gaafa taree isii ani hin rafee isiin bakka waadaa walii galleef lixxe amma ani achi Adaamarraa dhufe jechuu manatti godhuu dhaqqafee shiroo mabitee waan biraallee hin binne feessaalii keessa nyaachuuf deemna hordoftoota kabajamtoota keenya. Inshallah alhamdulillah jadi apa jadi Ma alhamdulillah aja. Wallahi Ila ka wada sini sadan inshallah ma di kabri buyona nyette kabri sibo. Wada bak. Yahu bele ya. Hordoftoota kabajamtoota keenya mee maaltu baala achirra amma walii gala ka inshallah gaafa taree isii deemanillee gaafa taree isii jechuu. Ma gaafa taree ya inshallah subiin ka'ee silkii fi yoona rakaadhe jiri kanan rakaadhe. Subiidhaan ka'ee waa hunda qopheessee qursii godhee si kaasa. Kaasa nyaattee garaa hanqee guuttattee du'aayi naa gootee karaa nagaa deemee bitti si jedhee si geessisa. Diree tarsaa baqa. Inshallah somaati ati raftu deemaan. Ayaan hordoftoota. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya hanyaan isiniin ja'a. Namni hedduu Roozaa fi Sa'aadaa maaliidha akkasii minaamin jettan isinii galee bilaashuma argitanii qaaqinaan nuti bakka wal findullee hin jirru. Waan isin jettan guutuuf waan isin waadaa isii guutuuf anillee achi Adaamarraa dhufe sanumaaf jecha dhufe amma guyyaa takkas ooluun deemu boruma deemu deema. Sanuma naan jettini beeytanii natti barreessite kan silkii bilbiltee silkii jalaa kaasuu dide. Diddiqa dhugo baay'ee uffata godhadhu eegu naan jetta akka nama nyaata rogaa nama nyaachisuu deemu. Sanuu beestaalii si nyaachisaa jira. Beestaalii na nyaachisuu. Shiroo sanuu. Beestaalii fudhannee bakka qilleensa fudhannee wayii teennee nyaanna naan jette. Sanuu shiroo. Sanuu shiroo. Garuu shiroon isaanii bareeddiidha. Gaaf tokko dhugaa shiroo kana nyaanne bataam meelte. Kittiidha. Killee qabdii dhadhaa qabdii jechuudha. Si akkuma gaaf dura itti gootanii. Kana hordoftoota kabajamtoota keenya wallaahi laazim waadaa kennu ni jira.
wal bira de wallahi billahi namni feestaala keessaa waliin nyaate garaa wal nyaate jedhanii baree bade. Garaa wal nyaatanii Miskiina kiyya. saanillee waliin nyaanne festaalallee waliin nyaanne akkasitti nuti bakka wal finnu hin jiru mana keessan hin qaaqina. Kanaaf saada addaan baanan inshaallah garuu du'a yoo ta'e mana addaan nama baasaa kan nu yaadna rabbiin inshaallah nama waan namni jedhullee dhagahu miti hordofaa kabajamtoota kennaa kun akkuma argitan Walitti deebinee jirra. walitti deebineetiin jirra. Garuu na dhiistan deemin kaamma haajaa si qabu fixadhee waliin ol deebina. Inshaallah hajaa maal fixatta? Haajaa qaba wallahi. Jechuun kasaadayee wadaa Ati amma karaa dheeraa kana deemtii maal goota shiroon nyaachifte rabbi jedhi nyaata manatti waan an godheef eegee osoo argitanii. Abadan nyaata manaa kana himan nyaadhu har'a ganye taraati jesan nyaata alaas nyaachisee. wallahi billaa maali? Naan jette nyaata mana godhee qopheessaa hoo isiin qophaa'inee eegi naan jettan immoo nyaata qopheessee eegi. Foon gooteen ayi deemu. Eebadee akka maqaan aballee Wallahi. dhugaa godhee godhee rooza rabbi jedhi wajji bareedu san dhiistee biraan maani. Isinii galee maaliif ree waan waadaan waadaadha bakka waadaan waadaadha akkasi gabbaanee kenna inshaallah hordoftoota mooturatti waadaa kiyya akka kafalee ina argitan jeetini kun akkasitti shiroota inni ta'e festaalii keessa sanuu nyaata jirra beelotaan fa'aa jirtanii wayi anaa keessa wallahi Nama biddeena kana hawwee jiraa bari ijoollee mana madaamii keessattuu wallahi. Biddeena nyaataa irra biddeena xaafii isin qursiisee jira. wayyaa biddeen hin hawwanne Biddeena xaafii. hin bareedu garuu iyyan qabu Wallahi bilaa bareedaadha. Si jaakiyyaan nyaatin jee waan keetii nyaannu malee. Hin dhufin jaakiyya. yaabotitee shiroo gara jiraan Maayoo jiraatte dhee gogaa nyaadhu. Natti sin tari. Kunoo sarara kanaa sin tari. osoo qaraa takka takka mataa mataan bitanii Dubartii osoo qara kophaa kophaa nu ajajjibaa qaba. akka hordoftoota kabajamtoota kennaa maaltu nyaata godhuuf ka'ee nyaata godhuuf adaamarraa gasii dhufa. Jaalala kan. Fiqireessa maqaa Afrikaa jedhan Wallahi billahi jaalalti dhiira bittaraa nama hin qabudha. dhalaa irraa nama qaba. Wallahi billahi. Anam mana magaalaa tokko jechuudha. Haga fedhee yooni namni bakka fedhee yooni jiraata. Bakka inni jiru sanitti deemee jira. Eemmaa dirqama An dhufu edaa harkaan. Inshaallah na viidiyoo na lakkaasuun jenne Si quuxe saa dhugaa soo xiqqaa. jedhechu. Namni hin dhugan. Garuu qooyi. Asi biraa deemee inna tiktook illee beekaa hojii waraabee viidiyoo illee beekaa hojii bakka adii qaawuu hunda deemanii barnaa hin haafsisuu fi nyaata qopheeffatanii sana tiktook irratti. Naafteera danaaf. Maali naamne sila? Wallahi yoo billahi. Abbaa buusaadha wallahi. Maali neeti yoo yaaddu maaliif ni naaf? Naaftee. Ansi biraa deemee Nama biraa wajjin. sanuu bar guyyaa. Haadhuma deemtee haadhuma tanaa. Wallahi yoo billahi na hin haafsisuu fi miira. Beesa gadi na beeka. Ofii na yaabuu. Waan fedhe yoo ta'e qara maa waliin hin waraabin. Akkamisi. Maa waliin hin waraabin qara. Hanyaan nu abulitee beelana jira karaa deemee dhufe. Wallahi yoo billahi keessa kana si jalaa fuudhee taa'ee nyaati. Walitti waraana malee. Bakka hin jiru de. Na aarsuudhaaf wayii. Maadha. Boo'ee kaagalee boo'eera. Wallah. Walla viidiyoo tiktook irra gizarraa tiktook kan ga'ee osuma kana tiktook ilaalaa jiru sirra dhachiise natti dhufe siif boo'ee beezaan natti dhuftan. Wayii kii jechuun reefi kaasaadha. Achi garagala kaa'ee natti as garagala kaa'ee tuman himmaan xap godhe. Roozaan tuni ana malee hiriyaa biraallee hin qabdu bishaan si malee naan jetti. Wayii hiriyaa zabanaa jedheetuman. Abshir. Sautiin dhumee wayii sansiif nyaattot. Ofii naa Saddeetii mana oolte waan rakkatte. Hayyee dabboo hin affas fitte. nama tokko hin jaaladha. Yoo jaaladhe. Maa ay miilan dhukkuba hordoftoota kabajamtoota kennamu. Gizee makiinaa irraa buutu wayii itti buute. Du'aayi godhaa fi rabbi haa fayyisu. Akkasii jedhaa kan hordoftoota keenya. Akkasii wal agarree. Akkasii wal argine alhamdulillah rabbil alamin. Inshaallah amma ani loo deemee maltareeti yalee fixadhe. Daa warri jaartii lama qabu kana rakkatee yaa du'e walla. Tara jidduu deema haa. Wallahi yoo billahi bareeda. Sun illee gaafa inni deemee san bira dhaqu. Tottolfattee. Ana caala haa jaalatu jettee tottolfattee nyaata bareedaa gootee. Ay wallahi. Sun illee akkasi ana haa jaalatu jettee inni jidduu tana lamaanitti Jiraate. jiraate. Yoo birrii qabaanne akkam goota. Kabiree. Ibiddeen as kennu kaa gogaa. Inoo fudhadhu. Yoo birrii hin qabaanne inni maaliin tottolfatti. Abboon yaa rabbii biyya. Abboon beeka yaa rabbi jaarsa hiyyeessan. Ay wallahi jaarsa hiyyeessa jechuun. Ka waan hunda qabu ka jaalala qabu ka kabajaa qabu. Qabeenya illee. Ka waan hunda qabu rabbi nu haa kennu. Yoo birrii hin qaban isin tunu. Yoo inni birrii wayii itti fuudhee ittiin kennin maaliin tottolfattee maaliin bareeddee deemtini. Maal ofiitiin jiraattini. Wallahi laatu. Jaartiin tiyya mana keessaa takka laatee inni qaatu kabira. Ija baasi. Tamanaatiif waan godhu arginee taanii nyaannee dhugnee quufnee ta'aa jirra.
سيكون وكان حفيات Hakan والله جاب بالله بزين مريض wuzini bareeddi maashaallah xaqaxa godhallee haa nyaannu isinin ja'a. هاي Nyaannee quufnee kunoo muuzii nyaachuu jirra amma isinin jechaa warra kaayamtu la muuzii maa kana guddatte dhugaa bismillah. الموجود والله كوان نرجع بنا ببكي ودبو